Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa baga nagaan nu eegdanii qophiin keenya Bridge Art ammas akkuma itti fufetti jira. Har'a immoo keessummaa addaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheerra. Keessummaan keenya eenyunni yoo as ga'e ilaaltu Aadaa fi duudhaa qabdaa madaa keetiin boonii Oromoo. Aadaa fi duudhaa qabdaa madaa keetiin boonii Oromoo. Aadaa fi duudhaa qabdaa waggaa 150 lafee dhugaa kee awwaalan ajjeesanii zindideedu awwaalanis boolla diigee abbo ayyo Oromiyaa biyya galaana qabdaa damboonii safuudha qabdaa. Rabbo! Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdanii. Nagaa? Jirtu. Jirtu? Akkamime? Boqadhaa. Jirtu. Nagaa nagaa. Kennaa qabna. Hayyee. Kennaa keenya kana. Daawwattoota keenya har'a kennaa addaan qaba. Hiikee taa'u moo? Hiitika. Waan namaa kenname. Hayyee nuuf gocha hiikuufan jira. Rabbiraan har'a Bridge Artiin har'a badhaafameera. Egaa nuuf gocha yaa rabbii aadaa fi duudhaa. Waan isaa achumarraa irraa himta. Aadaa fi duudhaa. Aadaa fi duudhaa qabna. Akkam jedhaa bisirbichi? Aadaa keenyatiin booni Oromoo. Aadaa fi duudhaa qabna. Aadaa keetiin booni Oromoo. Rabboo uffadhee tanas yaammadha. Kun akkanatti hin banama. Har'a gaa amma gaa. Hojjete moo namatti hojjete laata? Waaw akkami daawwattoota keenya isin murteessaa gaa kunoo. Bridge Art welcome. Baga nagaan Rabboo. Galatoomi aadaa fi duudhaa jechuu osoo hin ta'in gochaanis nutti agarsiisaa jirta. Taa'e Rabboo. Aadaa fi duudhaa qabdaa madaa keetiin booni Oromoo. 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 Irraatu baay'ee duudhaa qabdaa madaa keetiin booni Oromoo. Aadaa fi duudhaa qabdaa madaa keetiin booni Oromoo. Masqala tuqee duudhaa qabdaa madaa keetiin booni Oromoo. Aadaa fi duudhaa qabdaa madaa keetiin booni Oromoo. Guyyaarree jamarkaa duudhaa qabdaa madaa keetiin booni Oromoo. Aadaa fi duudhaa qabdaa madaa keetiin booni Oromoo. Lammiitu alargaa duudhaa qabdaa madaa keetiin booni Oromoo. Rabboo irra deebiin baga nagaan dhufte egaa kinoo akkanatti nu miidhagsitee har'a aadaa fakkaachuu qabdaa aadaadhaan mul'achuu qabda jettee atis sirraa bareedee dhuftee egaa maqaa miidiyaa keenyaa fi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoom isiin jenna. Irra deebiin baga nagaan dhuftee Rabbirraan eenyu weellisaa ta'uu kee tan beekaa sanarraa kanaaf Rabbirraan eenyu? Ani Rabbirraan durumaa kaasee aartii kanas akkuma nam tokko uumama kootiin nan jaalladha ture. Erga siyaasiis immoo akka hojiittis immoo hojii baay'ee nan jaalladha daa'imummaa kootirraan kaasee sababa sanirraa waan ka'een hojiin kunis hojiin uffata aadaa kunis aartumaan wal qabata. Isa diizaayinis godheen isumaan hojjedhee kaakunoo firii isaa siifis fidee dhufe. Hayyee Aartiis nan hojjedha isa kana nan hojjedha jechuu barbaadeen. Baay'ee bareeda. Waa'ee kee immoo xiqqoome irraa nuuf himi. Daawwattoonni weelluu keetuun si beekuu malu. Tarii immoo sirriitti yoo of ibsite eessatti dhalattee guddattee maqaa kee maatii akkamii keessaa baatee? Ani wanni hundummoo dhugaa jaalataa. Iddoon dhaloota kootii godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shararoo duraan dhaloota ga'ee turte. Amma Shararoo jedhanii naannoo sana gara baadiyyaatti Xummaanoo kan jedhamutti dhaladhe. Dhumatti guddadhe jechuumatti baradhesi. Daa'imummaa kootirraan kaasee sirballee baay'een jaalladhaan sirbasii sanumaa kakaasii as ga'ee immoo gaafa dhufu 2004 aartii kanatti makame. Utuma sana hojjedhuu diizaanii kaasii jalqabee egaa ka isumaan inni hojjechaa jira. Yaa ta'uuti uumama kootirraanii hojii baay'ee nan jaalladha. Seenaa dhugaa dubbachuuf maqaa kun Rabboon turre Fiqiruu ture. Sababni ittiin maqaan kun bahe kan ofii kiyyaa baafadhee fedhee miti beektee. Bara 2009 na fakkaate istiidiyoo barii istiidiyoo Abrahaamii Ibrahim Saayid jedhama. Achittiin kan inni Shimee fi Mogoroo
hojii kan amma sagalee kana kan amma qabattee taa'uun qabdu siidoo gaarii si geessinanii achi dhaqee sirba kormaadhaa seen dullatti marrataa maalii waan baran beekni maal alataan jedhu tokko 2004 jalqabde jechuudha. 2004 dura isa yeroo sana albeeman hojjedhe siidoo bariittan hojjedhe yeroo sana albeeman hojjedhe erga naas qeenxee gaafan hojjedhuudha yeroo wayyaanii sana hojii kana gaafan saambela qabsiisu mee maqaan nutti mennaan maqaan kiyya fiqiruudhaan jedheeni waan dhugaa waan hin jaaladhuu fi lakkeetti kanaa miti kennaa rabbii qabda yoo fayyadamte rabbirraa naan jedhe namichi sirba sanii moggaasee rabbumaan hafee abbicha sirba sana hojjetetu maqaa asii Ibrahim Sadii jedhama asumarraanii galatoomii jechuun hin barbaada namichi suni baay'ee nama cimaadha qaroo dhabeessaa ta'uu malee baay'ee nama jabaa namoota sirboota hedduullee namoota amma akka artii Oromoo kanas beekamoo jedhan namoota hojjeteedha sirboota akka itti qafaa nan akka galaanaa fa'aa kanuma shimee faallee shimis abbaabbu jechuudha hojjetee ture baay'ee nama jabaa ture baay'ee nama cimaa ture isatu maqaa kana naa kenne Rabbirraa isatu naa kenne kanaafuu amma maqaan kee Rabbirraa amma Rabbirraan beekama Rabbirraa Haayiluu jedhama baay'ee bareeda maqaan inni duraa sunis Fiqiruu moo waan jette sun innis seenaa qaba beektee haati koo isa dhumaati ani bakka manaan booda kaa jarri keenya okay manaafati daa'ima dhumaati gola dugugdee baatu isaa jedhanii hiruma haadha kiyyaatu Fiqiruu jedhini bakka manaan booda ka gara yeroo tokko ta'u ka soofni kun ka waan jarri kun xiqqoo afaan kana waan honnoo jedhanii fooluma keessa waan ta'eefi ammanaan booda Fiqirii da'umsaa fixattee jetteeni achumaan Fiqiruu ta'e seenaa qaba jechuudha. Innis amma immoo gara mee of barsiisurraa gara hojii keetitti seennaa ati weellisaa lafaa ba'oo osoo hin ta'in umuriidhuma kanattuyyuu akka weellisaa bubbuleetti yookaan immoo buleeyyitti ramadamuuf deemtaa jechuudha. Maalinni 2004 yookaan sanaan dura jalqabde taanaan yoo xiqqaate waggaa 10 ol lakkoofsisteerta jechuudha. Akkam tureree egaa hojiin dura gargaarsa namootaatiin Ibrahim bira deemee hojjedhee naa milkaa'ee kan jette sun gaarii ture milkaa'ee ture guutumaa guututti. Baay'ee milkaa'ee hojii san garuu namoonni baay'een amma naan hin beeku. Isa dura si'anii 1998 waan si dhibu seenaa san keessatti gaafa biyyaa dhufullee Finfinnee kun anuma akkamiiti arguun qabadhee miilan deemee warra horii of wajjin guyyaa sadiitti as ga'e. Lukaanii dhufe. Finfinnee ilaaluuf. Achumaan baa lammataa sirba kana jalqabee uumama kootiin daa'ummaa kootiin nan jaaladha sirba baay'een sirbaa. Namoonni dubartoonni faan gaafa gabaa dhagalanii na bira ta'anii faa gaafa bu'an jiranii kachamaallee xiichaa yeroo lammaa fi bilisummaa raggaasa jechuudha dajaniin hojjetanii gaafan sirbu namoonni baay'een dubartoonni faan baay'ee hin bu'an na bira ta'anii Taaddasaa Koosii nyaattee biyyeeni du'a boodaan jiru wal argaanii gojjige hinduuni jira seenan kee gaafan akkas jedhee sirbu namoonni baay'een hin bu'anii dubartoonni. Kana daa'imummaa keetitti kan maatii ofiitii bitannaa kennanii darbanii. Daa'imummaa keetitti kun. Daa'imummaa keetitti horii eeguu jechuudha. Horiin eega yeroo sana. Erga siyaasii 1999 Tsaggaayee Dandanaa yeroo sana binni itti hojjeta achi jalqabeen ture. Yeroo sana sirban yeroo sana jalqabe keessaa sirba 2004 waliin jalqabee hojjedhe albeema keessatti hojjedhe. Yeroo sana waan saas magaalaa kana keessas baay'ee hin beeku. Maatiin illee akka waan sana hojjedhu barbaadanii achuma qe'ee akka hin jiraadhudha malee obbolaan lama sababa saniitiin illee walitti muufannee amma ilaallee keessi keenya baay'ee wal wannoon jedhu maaf qe'ee gattee dhufte abbaan keenya immoo hin boqotanii turanii anumaaf haadha kiyyatu jira. Sababa sanirraan kan ka'e qe'ee maa gattee deemte jechuurraan walitti muufannee bakka anu uummatuma fa'aa ijoolluma fa'aa faana yeroo inni baay'ee jiranii isaanuma faana ta'een anis immoo biyyatti gaafa jirullee hojii nan jaaladha baay'ee nan daddalalleedha horii kanas hoolotallee waan inni hojjenne jiru nan hojjedha hojii nan jaaladha uumama kootirraanii sababa sanirraan birrii walitti qabadhee dhufe waan ta'eef yeroo sana istiidiyoo bariitti hojii albeema san hojjedhee innis mudannoo wayii qaba muddamaan hin barbaanne ture yeroo sanitti. 2004 hojjedhee yeroo sanatti nan hojjedhee murteessineen ture garuu mudannoo wayii qaba hariima dirqamaan na galchee
yaa ta'u otoo nama qabaatiin otoo gargaarsa hin qabaatiin albeemuu hojjechuu miti hojii tokko hojjechuun baay'ee ulfaata garuu waaqayyo ulfaatu hojii sana hojjedhee xumuree erga hojii isaa waan jedhamu namoonni baay'een sirba lamaa faachaa turanii sagaleen kiyyaaf sagalee lamaa wal fakkaata. Batalee sirba natti hin taane yaada ta'anii waan isaan beeku baranaa duraan jaallatanii maaliif idaan seenee baranaa jedhu tokko. Akkam jedha weelnoodhaan. Natti hin taane yaada ta'u natti hin taane yaada ta'u natti hin taane yaada ta'u ani waan isaan beeku baranaa. Duraan jaalalaase maaliif taani daasene baranaa. Sibirana bujette na wajjin badde bute arargenge. Gara gotolinatti kananga alaya bueno barge. Kesa kona ubatte afangani fakate kana gante. Jubule sodane ka kan keda anana gante. Baay'ee bareeda. Yeroo sana qalbii keessa raawuni hojjedhee kaasanumaan darbee ergasii hojii kana hojii kalaqa kana jalqabee yeroo sana bijaamaan hojjechaa ture addisuu gabaatti ijoolleen biratti nama biratti illee hin baranne waan si garramu waan tokko argee battaluma saniin bara waan ta'eef ijoollee biratti akkamitti akka isaan muranii akkamitti akka isaan maal hojjetanii nan laala uffata kana jechuudha bijaamaa hojjetanii isa san battaluma sanaan nan baree kuma sirba saffixeen hojii sanitti eegalee achumaan gara aadaa kanatti ce'ee amma ka isumaan inni amma diizaayina kana waa'ee faaya Oromoo kana sirriitti faayessaa jirta. Ammam ture immoo inni egaa jalqabde uffata aadaa Oromoo kana egaa hojjechuu jalqabde. 2011 moo kan natti fakkaate. 2011. Eeyyee. Akkasiidha. 2011 Shiroo Meedatti hojjette. Amma ka isumaan hojjechaa jira. Kana wal qabatee akkami muuxannoo namoota tokko yeroo dhaga'u achitti naannoo sanitti sirriitti yeroon hin baramne jira uffanni aadaa Oromoo yeroo akka chaalenjiitti ilaalamu kan immoo akka kallattii biraatiin namoonni hubatan faa turan wanti jedhamu faa jira sin qunnamnes. Ani waan akkasiillee baay'ee nan qunnamne garuu egaa jarri baay'een jalqabanii jalqabdi. Ani ergan dhufee warroota sirriitti jarichumtuu jiraachuuf yookaan immoo hojjechuuf jecha sirriitti isaan hojjetaa ture iyyuu. Keenyuma kanaayyuu isaan hojjetaa. Keenya kanaayyuu dura isaantu irra hojjetaa ture. Gizee tokko ka malli kun si dhibaa yookaan maal gochuun qaba maalittiin waan sana gochuu qabadhanii namni waan sana hin hordofu nama keenya qaxaranii fayyadaman. Abbaan qabeenyaa nama biraati kan hojjetu kun nama keenyadha. Gamoo birrii tokkodhaan damoosa kafalanii fi waan sana hojjetanii kaanuma keenyadhanii namni keenya waan hojjeta. Garuu gaa hojichi gaafa dhaqqabu amma danda'ame ijaa dhiiguu malee guutumatti hin hojjetama. Anumtuu kaa sababanni achi galee waan kana hojjedhee fi namoota baay'ee waan jijjiiranii fi eegaa kaa ta'uti wannichi sun kaa isa kaleessarra jijjiiramaa dhufee baay'ee hojjetama jedhee yaada amma hin hojjetama. Garuu namni keenyas baay'ee fayyadama akka duraanii miti gatiin tollee ol ka'eera baay'ee duraan ammoo uffanni aadaa Oromoo kun baay'ee gatiin isaa xiqqaadha. Amma garuu baay'ee ol ka'e diizaayinillee adda addaa hojjetamaa jira. Diizaayinii babbareedan dhufaa jira. Namoonni illee hojjechaa jira. Amma mo'aa jiraa jechuu dandeecha. Ka keenyatu irra mo'aa jira dhee yaada akka naannoo sanaatti naannoo sana bichaa miti Finfinnee kana keessa bakka baay'ee gaafa deemtu hin jira uffanni aadaa Oromoo kuni. Irra kaa garuu nama keenya moo jiratu hojjeta dhee inni gaafidha. Nama keenyatu hojjechaa jira moo guututti jiratu hojjeta jedhan gaafidha. Jarri amma mala baranii hin hojjetanii nama keenya qaxaranii hojjisiisanii eegaa ka wannichi ka guutumatti hin hojjetama. Garuu duraan kaa seenaa akka dhagayetti baay'ee rakkisaa ture. Akka mootummaattis akka nama dhuunfattis namni dhuunfanillee jibba uummata kanarraa qaban jarri kuni baay'ee waan akkasii kana akkan hojjennillee arrabsuudhaanillee maal jechuunillee qeequudhaanillee jira miire. Tuffeenis jira. Waan akkasii kanaan jechaa turanii. Eegaa ka amma mootummamtillee yeroo sanatti ka yaa'u warri 11 kuni yeroo sanitti ka baay'ee uummata kana uffata kanallee waan san jedhan akka waan biraa tokkotti ilaalanii namoota illee hidhaa turanii maal gochaa turanillee ka seenaa sanaan dhagaa malee qaaman wanti nani ofii kiyyaa beeku hin jiru. Akkas ture. Ati chaalenjii sana bira dabartee waan hundaafuu salphumatti as hin geenye wanti kun akkanatti diizaayin ta'uu miti.
akkuma ta'e illee gootee uffachuufu baay'ee rakkisaatu akka turedha seenaan kan dubbatu har'a as geenye galata rabbii jetta. Baay'ee maal galata bichaare. Rabbirraa. Mee duubatti deebinee sirboota kee toora 2004 jette san keessaa isa tokko isaa halaallume. Ani yeroo sana sirbuma amma sin jedhe kana tokko mudannoon kun hojii lama ture yeroo sana. Tokko waan mudannoo sanii guutumatti waan hojjetamedha. Inni kana sanan hojjedhu ani yeroo baay'ee waan hojjedhu tokko wal keessan hojjedhu akka ilaalcha kooti amma dandeetti kootitti amma waaqayyoon naa kennetti akka ilaalutti hojiin hojjedhu keessatti maaltu wal fakkaachuu qaba maaltu waliin deemuu qaba diizaayinii waliin godhin hojjedha isuma san keessattuu yeroo kennaadhaan malee yookaan amma waa yaarti baradhee miti. Innaa waan san keessatti waan hojii lamaan kun hojiin amma sin jedhe kun seenaa dhugaadha. Haati koolatti wanti kun ta'u waan naan jedhan saniiti waa'ee dhimma jaalalaa kana keessatti inni guututti immoo kan nuti hojjedhe namuma sanaaf kan hojjedhe anaaf haa ta'u silaa waliin namni rakkinni kan jiru warra biraa si gorsanii baatee na bira jedhaa ture hojiin sun hojuma dhugaadha. Hojii san keessatti immoo geerarsi illee hin jira dhiichinni illee hin jira. Waan si dhibu waan inni nirraafanne keessaa sirba fuullee tokko ture. Yeroo san keessatti garuu wanti ani waan sana hojjedhee fi gaafa magaalaa kana dhufu nama wajjin haasa'uu hin qabu. Namni afaan obbolaayimti kootillee amaariffaa natti deebisan gaafa oromiffaan taasa'u. Gaafan san ilaaluun waan sanirraa dhaabadhee waan sana hojjedhee yeroo san siyaasa dhee wanti hin beekamu jiru kaa innumtuu kan inni waan sana olee bubbulee marakkoon gagga'uu namuma rakkoon yeroo baay'ee namni dhagaa mararee fuudhee dhagaa si yaadachiisa jedhanii akkasuma akka kaasisan irraan kan himti itti guddaa iyyuu waamu siyaasa kanallee waamu siyaasa miti garuu qoqqooma uummataati rakkuma sirra ga'eedha. Ati rakkoon sirra ga'ee nama biraarra jiratteetuma waan sana yaadda waan ta'eef akkaatuma saniitirraan wanti kana hojjedhee yeroo san keessatti gara sirba 10 hojjedhe albeema san keessatti erga siyaasuus qeexxee kanan hojjechaa ture. Albama kurnan sana keessa baay'een isaa akka sirba qabsoo ta'ee naa gala. Sirboonni kun haala yeroo sana wal qabatu haala yeroo san jiru ta'e 2004 sana duraa fi yeroo san illee baay'ee hin jiru waa'een akkanaa kuni keessa namoonni akkasitti ifa ba'anii hin dubbatan akka ammaa kana kanumti akka malee jabaatee 2006 olidha. 2006 keessa yeroo kanaadha akka malee kana oo'e. 2006 2007 2008 2009 yeroo kun wantoonni kun cimaa akka dhufan kan taasise wantuma xiqqoo dura jiran san. Sababuma sanidha. Bareeda. Ergasii hoo qeenxee sirba yookaan singilii irratti xiyyeeffattee jechuudha. Yeroo tokko ilaaltu kaa humni isaa. 2004 as immoo kan hojjette immoo maaliif? Sun 2004 ergasii kaa amma sirba nama itti maqaa argadhe kanadha tokko. Kormeedhaa seenii dullatti marrata yeroo san sirba lama biratti hojjedhe tokko ol ba'ee gabbu'ee biyya lafaa irratti jabaadhu dhugaa akka kuftee namni harka sobaa irratti jedhaa ture sirba lama hojjedhe yeroo sana biraan biratti. Bara kaminni? 2008 immoo akkas. Waggaa 4 waan akkasii booda jechuudha. Ol ba'ee gabbu'ee biyya lafaa irratti ol ba'ee gabbu'ee biyya lafaa irratti. Ol ba'ee gabbu'ee biyya lafaa irratti. Ol ba'ee gabbu'ee biyya lafaa irratti jabaadhu yaa dhugaa akka kuftee namni darka sobaa irratti sitti yaa mul'atu rabbi mimmaan namaa biyyuma teenya fi naqne biyya namaa kan cabes kan du'es maaliif dhugaa dhaba beelaa fi dheebuudha haadha ofii wayyaa jiruuf jireenya fi biyya ofii wayyaa. Daagayin jedhanii jedhame seenerraa gaara hin diigamu jedhame dignerraa tokkummaan gaariidha bakka ga'uuf baanes itti dhiyaannerra yaa shamamee daraara waaqayyo nama maara akka nama miti mee araara yaa rabbi jedha yeroo sanii kana keessa yeroo san sirba lama hojjedhee ture. Kanumarraan egaa maqaan kun argame. Sirbi kun baay'ee si jaalatameera natti fakkaata. Baay'ee dhaggeeffatame irra guddaatti kana viidiyoon hojjennee suurumaan inni qaddiise anumsi viidiyoo hojjetame kormeedhaa seen dullatti marrataadha. Kormaayidhaa seere dullatti marrataa kormaayidhaa seere dullatti marrataa
Mali goa baram beekne maaf dhalata Mali goa baram beekne maaf dhalata Mee maalinni yoo malgoone tu goricha Mee maalinni yoo malgoone tu goricha Inda bartii mee obsa guyyaa boo'icha Inda bartii mee obsa guyyaa reebicha Saalaaleyaa biyyatti galaa nyaatanii Saalaaleyaa biyyatti galaa nyaatanii Nurra galama nutti dhibee taatanii Nurra galama nutti gubuu taatanii jedha fuuldura. Nurraa galaa. Nurraa galaa. Baay'ee dhaggeeffatamaa. Namoonni baay'een amma kun lamaan toora tokko hojjetaman jechuudha. Istiidiyuma tokkotti hojjedhe gaa. Istiidiyuma Ibrahim kana keessatti hojjedhe. Hojiin sun baay'ee dhaggeeffatame. Ammumallee yeroo baay'ee rakkoon gaafa kaka'u namoonni baay'een tiktoo kanarratti maal kanarratti hin qaddiisanii turanii. Namoonni baay'een illee irraa illee hojjetaniiru. Ceessa gamaarratti yaada farraftuulee kilaashii yaada farraftuulee hin jedhu tokko goota koo eebbisaa mataan ishii miceessa afuriin hojjedhe. Goota koo eebbisaa mataan ishii eebbisaa mataan ishii goota koo eebbisaa mataan ishii. Goota koo baddee lubbuu yaabaddu goota koo amma miti roorroon bullaa ijoollee amma oomirraa roon bullaa goota koo baddee lubbuun illimi yaabadoo goota qarree mogorii goota qarree mogorii goota koo ofumaaf ijaari malee Oromoo galma keen ijaarsisini yaa jaalee ofumaan uf gootu malee jaaliyee alagaanu naasisini jedhaa ture ceesariin ture waltajjii keessa geerarris hin jira. Kanallee namoonni baay'een irraa illee kukkutanii hojicha fa'aa turanii. Yeroo san baay'eetti sirba kana amma namoonni baay'ee dhotoo kiyyanii nan amananii viidiyoon isaallee ana fakkaatu. Yeroo sanii namoonni baay'een amma kiyya hon jedheen nan amanan dhugaa qayyo baay'ee hojii gaarii ture baay'ee walaloon isaallee yeedaloon isaatillee baay'ee hojii gaarii ture yaara farraftuulee kilaashii yaara farraftuudha ceesa irratti dhiichisa qaba. Yaara farraftuulee maakilaashii yaara farraftuulee maakilaashii yaara farraftuulee. Arabarrafture sanyin daddaza natin dafture sanyin adino natin dafture natin dafture gotan oromo natin dafture jobir oromo arrangalture mi arrangalture gotan oromo arrangalture jobir oromo arrangalture jedha ceesin isaa dhiichisallee qaba jedha baay'ee dhiichisa qaba baay'ee bareeda baay'ee hojii dhaggeeffatamaa turedha wannumti beekamtii illee na kenne hojii sanidha miti. Erga siyaasis ka waa'ee irreechatis sirba jaalalaatis waan tokko quuqqaa keessa kee jirus ka qeentuma keetti kan hojjechaa ture. Mee kan gara dhiyoo kanatti hin deebina. Gidduutti immoo yeedaloo fi walaloo ofumaaf hojjetattamoo yeroo baay'ee nama waliin hojjetamoo. Ani irra guddaatti baay'ee amma dhiyeenya kana malee duraan ofumaaf hin hojjedha. Giiruu tokko gaafaan konkolaataa keessa taa'ee nuyi naa dhufa. Hiriyoota wajjiffaa gaafa iddoon bashannanaa deemu fa'aa naa dhufa. Sanammoo mudda waan akkasii kana daa'ummaa kootirraan gaafa nan durri yeroon wannoo kana hojjedhu daa'ummaa kootiin baay'ee waa'ee aartii kana keessa hojjedha. Jechuun zimee dheetuma naa dhufa waloonis yeedaloonis halkaffaan ka'eenii siiskan yeroo san ka'ammas bilbilli hin jiru kaasettatti waraaba. Siiskan kaasettatti waraaba halkan uumama ka'ee yoon sirbee maatiin maallaan jedha. Ittiin immoo maatittis waan sana barbaadu sana siiskan hojjedha. Siisketen xiqqeessee yookaan akka nama fincaa'uu gadi ba'eenii siiskee kaasettatti waraabee barii waan sana uumee wannoo sagaleedhaan hojjedha. Yeedaloosaa mana waan akkasii itti jechuudha. Akkasittiin hojjechaa ture. Ammuma isaallee sanna keessaan banne amma ta'uu dhufu jira. Yookaan akka waan namatti taasisuufaattiin yeroo baay'ee qabadha. Halkan faanaa dhufa akkaatuma isaanii hojjedha malee ammummaatti namoota wajjin waan inni hojjedhee hin jiru. Garuu amma danda'ame namoota tokko mee maal fakkaata mee akkamiin kamtuu caala waliin madaalchisa malee ammummaatti anumatti hojjechaa ture jechuudha. Baay'ee bareeda. Mudannoo addaa moo maal qabdamee mana uffataa ooltaa namoota baay'ee hojii wal argitaa nu weellistaa waltajjii garaagaraa irra deemtaa wanti na yaadadhu jira jettu immoo maalin?
Ani mudannoo iddoo aartii fi iddoo uffataa kana keessatti namoonni baay'een beektee waan ofii keetiif waan hundummaa isaa ta'u murteessuu qabda dura. Karoora qabaachuu qabda. Karoora waan qabaanne si harkaa harca'a. Horii tokko ammaa yoo manatti galchite malee yookaan yoo ala keessa taa'anii yookaan bineensi tokko waan tokko dhufe horiin tokkotti dhufe hin dammaqsaa hin fiiganii gargaarsa jalaa faca'anii garuu dallaa walitti goote yookaan immoo tushaa yoo itti goote qabachuu dandeecha. Maal sin jechuu barbaada fakkeenya sin jechuu barbaadeetini waan tokko yoo murteessuu qabda dura gaafa jalqabdu yoo murteessine si harkaa diigama waan ta'e jalqabde sun galmaan hin geechu biraafta. Namoonni baay'een ani akkuma amma sin jedhe kanaa sirba suuqiin beektaa ka baay'ee xiqqoodha. Irra warra bashaa kana faatu jira. Nan sirba uffanni na dhaggeeffataniyyuu. Jechuun waan isaan beekanii sagaleen itti waan itti toluu fi iddoo hojjettutti sirbi. Sirba isaanii kanarraa yeroo tokko tokko nan inni jedha. Jechuun sirba isaanii jechuu otoo hin taane yeedaloo saniin nan jedha. Gara Oromoofaatti jire. Sirba karaayyaa kana fa'aa yeroo tokko tokko gaafa isaa hin gammadani maaloo meexiqqo shitin shinaan jedhani. Jedhamire ani immoo amma deemnee laallaa baalees deemnee laallaa waan inni jedhu isaan hin beekan garuu ani nan jedha. Injimmas deemnee laallaa baalees deemnee laallaa shawas deemnee laallaa baalees deemnee laallaa hunduu biyya keenyaa hunduu wada keenyaa tunduu gosa keenyaa. Warra aadaa tokko warra safuu tokko ani nyaadhu gufeene minaan baara ba'ee ani nyaadhu gufee minaan baara ba'ee hundumaa faanara garaan naaf ba'ee jedha. Bakka maal isti mindin istaayilii raayyaa sana akkana garanatti ni jedha bakka dhufanii dhaggeeffatanii dhugaan sin jedhe egaa warroonni tokko tokko ijoolleen keenya gaafa dhufan ati maa hin beekna bookaalii hojjettaa miti asitti naan jedhanii namoonni akkuma ilaalchuma akkuma namoonni malkiin namaa gargar ta'e kana akkamitti odoo sagalee kanaa qabdu kana hojjetta garaan kee maal sin jedha maaliif akkasiin jedhanii garuu murannoo koo waan hin qabuu fi waan itti fakkaatu kan namoonni kun kana deeggaru jira namoonni jajjaboon amma akka tasaa abbaan seeraa kun fa'aa maal maal kun yeroo tokko tokko uffata hojjetachuun dhufanii hojii kee kanarra isa kanatti tolanaan jedhu jira waliin madaala haasaa namaa sana gartee amma kanaamilee si buusu jira kanaamilee si kennu jira lammata immoo namoonni waan irraa fanne keessaa dhugaa dubbachuuf ijoollee wayii tokko gara mogor kana akka nama jaha ta'anii dhufaniiti uffata isheetti kana dhugaa dubbachuu baay'ee nan hojjedha ture dhufanii namarraan dhufanii ijoollee markaatoo tokko uffata bashaa kana hin kireessanii sinna dambeenyaa kiyyaasii dhufanii hojjetanii innaa dhufanii kaa namicha argatanii hojjedhee qabdiinaa kennanii amma ergasii mucayyoo wayii haadhumti manaa nama sanaa sirba silki gadi fuutee sirba wayii bante sirba mukeetii miti naan jedha waan kiyya immoo himuu hin jaala uumama godhannaa raayyuu namni amma sirba qabdaa miti maal maal naan jedhan nan aara bakka woo beekan jabaadhu naan jedhan natti tola malee sirba akkasii qabdaa miti maal lakki kiyyaa miti jedhan namoonni baay'een ati akkamitti akkas jette namoonni hojiin hojjetan hojii kiyyaan akkasii sirba hojii namaa agarsiisan naan jedha lakki bakka fedha kee hoti miti hin jedhaanii sababni irraan keetii miti lakki kiyyaa miti hin jedhe ijoolleen sun aariisanii akkamitti dhorchita bakka utoo hojii kana qabdu hojii akkasii maal qabdu akkamitti dhorchita jedhanii ingatan uffatanii fudhanii dhufanii bilbilaa illee hin barbaadnu nan jedha aariisanii jechuudha akkam of dhoskitaa waan jedhu sanii egaa kaamma akkata kana jira dagartee kun jechuun amma waliin madaalta kan si qeequs kan dhugaa siin jedhus jira achi keessaa kan soba siin jedhus jira na hojiin mudannoo siin jedhu kun kaamma kunumti kaa fakkeenyaa mudannoo namoonni baay'een akkamitti sagalee kanaa odoo qabdu akkasitti odoo ta'u garumti kee maal laan jedhu homaa waan natti dhaga'amu jiru jechuun oon barbaadnee sirba ogummaa nama qabaachuun cimina malee dadhabina miti keessumaayyuu hojiin ati amma cinaatti hojjettu kun karoora kee kan fuulduraa aartii hojjechuu barbaadda taanaan aartiin bee akkasumatti hin hojjetamu yoo xiqqaate qarshii sirraa barbaada sii galee qarshii sana argachuuf immoo fuula namaa dura dhaabbachuurraa hamma dandeessu asii hojjechaa baay'ee inni kun illee aartii dhabar jechuun ati sitti gammadaa jirta aartii gara biraati inni hojjetta sagaleedhaan garuu immoo kana diizaayin gootee uummata biraan ga'uun
ati sitti gammadaa uummanni sitti gammadaa ogummaa lama qabaachuun kan nama boonsudha malee namni baay'een amma artistoonni baay'een yookaan weellistoonni baay'een biizinasii wal faana deemuu hin qaban dhugaa dubbachuuf. Weellisaan hundi maallaqa hin qabu tokko tokko yoo ta'e malee garuu warri beekan maal godhu aktaroota baay'ee osoo fudhatte amma biizinasii biraa qabu. Uffata aadaa miti ekspoortii fi impoortii iyyuu warri godhan jiru sii galee artiin kophaasaa yoo danda'ame wanta isa utubu qabaachuu qaba sii galee malee kana dhiisee kanatti goraan hin ta'u. Lachuu akkanaaf galutti lachuu cimsitee itti deemuu qabdu. Mucaa wayii tokko jira hiriyaa kiyya maqaa isaas dha'uu baadhu konkolaachisaa ture duraanii sirba si hojjete baay'ee sagalee isaa sirbi illee dhaggeeffatamee ture. Namni sun hin dhiise konkolaachisummaa konkolaataa namaa qabee jira. Nan aare beekte guyyaa tokko istiidiyootti maaloo kaardii naa guutate hojii qabdan jedhe. Kun jechuun agartee amma eenyumtuu kasii kennu jiru si galee amma fakkeenya warra bashaa kana olaalte warroota diraamaa maal hojjetan kana warroota jajjaboo kana olaalte hoteela keessa hojjetan hojii baay'ee uumanii hojiin laal akka fakkeenyatti akka ilaalcha kootitti akka ilaalutti namni waan sana keessa gadi bu'ee hubachuu dhabuudha malee aartii jechuun ikko waan nama barsiisudha. Ati waan biraa uumte dhalattee uumte nama biraa barsiisu akka namni sirraa baree waan sana ta'u fakkeenyaaf amma waa'ee falmii qabsoo kana waa'ee siyaasa kana sirbuun sabni keenya akkana ta'ee jechuun kunii fi inni sun waan garaagarummaa qabu hin jiru. Jechuun waan sana akka uummanni barate waan qaroomteef yookaan immoo amma danda'ame tokkorraa amma barsiise tokkorraa amma akka ta'uuf jecha namatti dabarsitee himtu sun akka namni waan san ka'ee qabu. Sunis immoo hojii kana uumtee gaafa hojjettu otoo namaaf illee hojjetu dhugaatiin jenna ministiroo ta'ee karaa caammaa dibee maaltu fakkaata maal jennaani kaayyoo beeka waan ta'eef lammata fakkeenyaa fi ati ija namaa ilaaluu fi rakkachuurra dhiisi. Namni tokko otoo namni amma karaa irratti kufee taa'e yookaan akka tasaa dhukkubsadhee taa'u fakkeessumaaf illee ta'e hundi mucaan kun nama akkasii akkasiisaniiti hundi nama sirbaatanii nama akkasii sagalee isaa akkasiin bareen sirba akkanaa qaba maal ta'e laata ijoolleen anima ilaalanii si bira darban malee kottu kaanee uffata sitti binna kun dheena si binna kun binaa si binna siin jedhu jiru. Kana beekta taananii wannummaan ati namni akkanaan jedhattee an artiist jedhattee rakkoo teechuu maaliif baatee hojjechuu mee kophee yeroo hundi mee maal ta'a ta'a eegana danda'e eeganaa oolchise eegani ittiin jiraadde wanti nu hojjedhu san lakki inni kophee dibaa sirba isaan dhaggeeffannoo jira yaadhiisa namni bira hin jedha ammoo uummata kan hojjette hin jedhu firii iyyuu fakkeenya ta'a namaa beekte namoota baay'ee illee nan gorsa yeroo baay'ee ni gaafan ijoolleen bira dhufanii akkana godhaan jedhaan eegaa sun kaa'amma akka biyya kanaatti malee aartii jechuun nama fakkeenya ta'uudha nama fakkeenya taatee waan sana mul'isu akka namni hojjetu nama kakaasu namoonni baay'een shalabbaanii mana raqee mana maalii mana jimaa maal ta'an namoonni baay'een afaan maallaan jedhan ifa mana godhe namoonni yookaan akka tasaa waan inni jimaa kana fayyadamneef illee sila akkas ta'e naqeequu danda'an ta'uu danda'a garuu dhiifama jecha mucaa tokkotu maallaan jedhe hin qaamtu naan jedhe hin qaamuun jedhe ati artiisti dhaarii hin qaamtu naan akkatti ilaalan agarte kun jechuun agarte namni hin qaamne jechuun ammas isaan qeequ otoo hin taane agarte yaa akkasitti miti hojjechuudha bakka qaamuun rakkoo hin qabu qaamuu danda'a qaamuun dhiisuu danda'a namoonni qaawoo qaamees qaamee ittiin hojjechuu danda'a garuu waan sana gochaarra hojiirra oolanii gaafa jette hin jiru hojiirra oolchanii wannummaa si guddisu immoo jira anamma doon deemne gama sana ga'uuf asuma taa'ee hongee yaadan nan ga'a hoon deemee ga'a namni bakka namni ga'ee ga'uudhaaf hojjechuu egaa dhugaa dubbachuuf aartii kanarra wanti argan hin jiru amma ammaadhaan sirii wuutti hin balleessa malee anni sagantaa wayii xiqqaa barana hojjedhe malee yeroo baay'ee namoonni lama sadii hojjetan hin hojjenne isaayyuu dirqama nama dirqisiisan na hojjiisan malee hin hojjedhuun ture gaa aartii kana amma hojjedhu kana hojuma kootiinidha namoonni tokko tokko illee naa gargaaru amma danda'amne biraa dhaabbatu malee eegaa kan maal tura hojjechuun badii hin qabu oduma neestiroo diban ani dhugaa yeroo dhabeen malee nama akka fakkeenya ta'u neestiroo karaarra taa'ee nan hojjedha waan jedhu san hojii kanaan wal qabatu tokko illee amma waa'ee akka hojjechuu namni akka hojjetu waan jedhu tokko mee yaadan jira waaqayyo na milkeessee yeroo dheeraa isaa fudhatu malee namni kan hojjechuudha kasi guddisu amma namni tokko mee akkatti gateetti baasuudhaaf yoo maal goote yoo nyaatte moo yookaan ispoortii hojjette waan sana waan fayyadu sana hojjechuudha yaaduun homaa tokko faayidaan qabu garuu yaaddee yaada sana hojiitti jijjiiru kanaaf an akka yaadattis akka gorsaattis akka fakkeenyattis namni yoo hojjete malee yoo nyaate malee beelan ba'u maaka tokko jira maal jedhe seetee namicha gaafatti mucayyootu abbaa ulfa na dharraasisee hojii immoo nan barbaachifne maal laa wayyannaa intala ta'u hojjetan malee isaa dhufaa ulfa eega barbaadde hojiin jibbin
hojjettu malee hin ta'u. Namni hojjetu malee bakka yaadu hin ga'u si galee. Kanaaf namni. Bareeda rabboo maal siita ani yaada keessatti hubadha jechuun namaaf hin galu malee aartiin tokko kana jechuun hojii kabajuun matuma isaatiin hojii kamiyyuu jireenyumtuu aartiidhaan ture sochiin ati jireenya kee keessatti gootu mataan isaatuyyuu aartiidha. Rakkadhu hojjedhu dhabe argadhu aartiidha kun. Garuu maalinni dhugummaan immoo waayee tokko bocuun ka'umsa aartiiti. Aartiin sagalee qofaa miti, waraabbii qofaa miti, fiilmii qofaa miti, yookaan walaloo qofaa miti, yookaan diraamaa isteejii irratti mul'atu qofaa miti. Aartiin baay'ee bal'aadha. Gosa aartii keessaa tokko boca. Boca jechuun immoo isa ammanutti diizaayin jennuun kana. Yoo ol guddatu diizaayin ta'a. Atamma hojii aartii lama hojjechaa jirta. Ittiin boonuu qabda. Kun illee akka itti boonan dhaamsa akkasii dabarsaa jirta. Baay'ee bareeda. Akkana deebina. Sirboota naannawaa kana ba'an irratti immoo haasofnu isa yeroo dhiyootti kan baastee ittiin beekamte jira. Kan akka irreechaa fa'aa maal maal? Irreecha kana. Moo sana gidduutti wayii jira? Sana hedduu hojiin Yaakoticha Gullee tokko jira. Odoo sana hojjetin dura. Akkuma hojii nama kormeedhaa seenuulatti marataan fi ol bahee gabbee biyya lafaa irratti yeroo kana hin jedhu kana waltajjii. Sirbi sun illee baay'ee dhaggeeffatamee ture. Natti namoonni baay'ee maqaa isaa illee na yaamanii Yaakoticha Gullee faanaan jedhanii baay'ee jaalatamaa ture. Bara kam hojjetameen? Inni 2011 moo akkas natti fakkaate. Naannoo 2010 ta'e akka na fakkaate. Yeroo isaan hojjedhee ture baay'ee dhaggeeffatamaa har'umallee namoonni iddoo baay'ee dhaggeeffatamaa ture. Tiitoo kanarratti illee baay'ee deemaa ture akkuma tiitoonni kun illee jalqabame. Anillee yeroo dhiyoodha hin jalqabee yoo baay'atee ji'a akkas ji'a torba ta'eeraati. Hin jalqabee garuu warroonni namoonni hojjetu baay'ee nan arga. Hojiin sun dhugaa dubbachuu baay'ee jaalatame namoonni baay'een gaafa iddoo fagoollee gaafa deemu Yaakoticha Gullee faanaan jedhanii. Namoonni naannoo sanii immoo iyyuu lafa keenya irratti deesaan baastee miti akka fudhatanii naan jedhanii. Akkas ture sanitti aansee irreecha sin jedhu kana. Yaakotichi Gullee sun akka. Yaakoticha Gullee waan ofiitoo Yaakoticha Gullee. Yaakoticha Gullee waan ofiitoo maloo roobte deeman namaan dhumne. Yaakoticha Gullee waan ofiitoo Yaakoticha Gullee. Yaakoticha Gullee waan ofiitoo maloo roobte deeman namaan dhumne. Yadiba majalala ya wano vito yadiba majalala Yadiba majalala ya wano vito kanola no vina marrampurre Gale tunadide ya wano vito sagale tunadide Gale tunadide ya wano vito amma mekuzi tizukia Kancha magana ma ya wano vito kancha magana ma Kancha magana ma ya wano vito Yagade tonne ya burka jalala sidabe njiradu suma fanu alalai sana bodo kan irreechaa kun immoo bara kam hojjetan inni irreecha yeroo 2012 waan akkasii irreecha Finfinnee kana yeroo isaaniin hojjedhe yeroo isaan kan namni hojjenne hin jiru xiqqaatee nama 100 ol hojjete irreecha Finfinnee kun nama baay'ee kakaase yeroo duraa sana caalaffaan irree yeroo isaan hojjetan natti fakkaate caalaadha kan galaana biyya fudhate malee baay'ee dhaggeeffatamee ture dhugaa jechuun amma malee namoonni baay'een dhaggeeffata dhugaa dubbachuu baay'ee hojiin itti hojjetame asumaan gajoon galatoomin jedhanii Yaakoticha Gullee kanaa fi sirba kanas naa hojjetee gajoo Xilahuuni mucaa jabaadha baay'ee nama cimaa ture hojii kana sana hojjete baay'ee dhaggeeffatamee ture sanitti aansee hojii wayii tokkoon immoo hojjedhee inni 2003 moo 4 natti fakkaate 13 jechuukeeti 2013 ergasii as kaa'amma itti manjiramu kan naannawa toora irreecha Finfinneetti deebi'uu sanii wal qabatee kan hojjetame sun caalatti aanee kan kee bareeda baay'ee dhaggeeffatame baay'ee tokko kan inni qamarii kan qaban baay'ee dhaggeeffatame ture isuma isaan yeroota kanatti aansee kiyyas baay'ee dhaggeeffatame ture garuu kan warri hin dhagahamne dhugaa dubbachuu biran baay'ee hojii namni hojjenne jiru barsan hojii irreecha sanaa baay'ee namoonni hedduutu hojjete namoota hedduu nama lakkaa'amee Finfinnee hojjete namoota baay'eetu hojjete sirboota bara san irreechaaf
hojjetaman keessaa kan kee tokko irraa kaasnee dabarrame. Aadaa fi duudhaa qabda aadaa keetiin boonii Oromoo. Aadaa fi duudhaa qabda aadaa keetiin boonii Oromoo. Jaarraa tokko haadha ol waggaa 160 ol lafee dhugaa kee awwaalan ajjeesanii sindideedu awwaalaniis boolla diige abbo ayyo Oromiyaa biyya galaana qabda aadaan boonii isa fuudha qabda. Ammuma aartii kana keessa seentus maaltu jiru qaba maaltu narraa eegamattee amma kaleessatti farraa garaagara waan ta'eef akkaatuma sanii waan hin deemuun waanuma gaarii mee tutturee moo jedhee lallaalatuma gaafiinsa hojii kiyya gaafiinsa kana waan hin ta'uuf godhaa jira maleeti baay'ee irraa hin fagaanne inuma faana jira qalbiin achuma istiidiyoo na jira guyyumaani. Tooruma isaarra jirta asiis uummata miidhagsaa gara siinis immoo aartii gadi hin dhiisne maatii horatte. Maatii faanuman kaachaa jira kana. Sochiirra jirta horachuuf. Hawwi. Baay'ee namatti tola waan gaarii irraa taphachaa jirra. Teessoon kee eessadha amma jechuun weelluu siraa bakkuma ta'e deemtee hojjetatta inni teessoon gaafatu iddoon amma uffata diizaayin gootee hodhitu kun teessoon isaa iddoon addaa eessa? Mujjaadha. Duraan mujjaadha kan amma shiroo meedadha. Garuu kan namoonni baay'een hin beekan mujjaadhani. Maal hojjetta? Mana sana keessatti. Achi keessatti duraan illee uffata dubartoota hojjechaa ture. Amma garuu uffata dhiiras irra guddaatti amma uffata dhiiran irra hojjedha. An akkanaafaa jechuudha. An akkanaatis nan hojjedha yeroo tokko tokko. Tisheertii jalaan kaawwatamu. Nan hojjedha. Akka abbaan barbaadetti diizaanii addaa godhee isa kanallee nan hojjedhaa ture. Sireechiidhaanii gaafa kaawwattullee hin yaa'a. Kan ta'a jechuudha. Kanuma ta'a. Namoota baay'eellee hojjisiifatanii turanii. Normaali bakka isuma kana jechuudha. Kararii barbaadaniini nan hojjedhaa ture surreellee maal qamisiis waan hundumaatu akka dubartii. Kanaafuu abbaan barbaadu sagantaa barbaadiif yoo dhufee jira isinan keessummeessaa sirbaanis isinan gargaaraa yoo cidhas qabaattan uffata diizaayin godhee isinii hodhee yoo barbaadan dhufee isinifan sirbaa hunduunuu harka jira jetta. Kanaafuu warri yaada qaban yaada isaanii yoo nu biraan gahannu immoo sitti dabarsina. Nullee galatoomisin jenna sirba aadaatiin jalqabdee aadaa sirbuu qofa osoo hin ta'in aadaas uffachuu qabnaa fakkaachuu qabnaa jettee anaafillee kennaa gaarii naaf iddee dhuftee ammas irra deebiin galatoomisin jenna. Galatarraa fi daawwattoonni keenya kana hubatanii waan akkanaa yoo barbaadan si bira akka dhufanin jedhaanis akkanatti uffadhee too kana osoo irraan dubbatin darbuun barbaanne. Jajjabaadhu waan gaariirra jirta. Dhumarratti mee caarraan sii kenna ani gaafii koo xumureera waan ta'eef kanan dhaamee darbuu qaba wanti jettu jira yoo ta'e wantin osoo naasa'een hin darbu wanti jettu jiraate yookaan galatasuu ta'e yookaan wanti haasa'een darbuu barbaada jettis dhumarratti ani geerrarsa tokko sin geerrarsiisa ati garuu ammaaf waanan jechuu qaba hinaafin wanta jettuu jiraate irraa jedhe. Galanni akkuma waliigalaatti Waaqayyoon durumarraa kaasee hamma har'aatti waan hundumaa olee waan hundumaa ta'ee Waaqayyoo yaa ulfaatu waan hunduma caalaa gartee waan yoo si milkeessedha waan hojjettutti garuu ammoo milkoofsanitti immoo galateeffachuudha. Yeroo baay'ee maafan dafee akkas ta'uu didee yookaan dafee maafan akkana ta'uu didee yookaan dafee akkas ta'uu didee hin jedhu beeka waan ta'eef baay'ee uusaa. Durumarraa kaasee daa'ummaa kootirraa kaasee niin beeka. Waaqayyo amma sii godhu otoo amma namarraa yookaan dhibba lama fudhattee gaafa nama sanii deebistu waa inni dabalee si haa kennu akka si haa godhu maal si haa godhu garuu waa inni miliyoona sii kenne yaa Waaqayyo amma naa kennite naa galatoomi hin jettu. Kanaaf waa inni galata qaba. Waaqayyoon amma sii kennuu qabu guyyaa qaba. Ani waa dubbachuuf isa kaleessaa idoon sitti mee si dhiba. Ani gaafa ijoollee wajjin sirba kana jalqabu lafatti irratti af miicceera uffata. Ijoollee nama sanii ta'anii gallaa.
2005 akkasii nama sadii taanee jirra ijoollee wajjin gallu ijoollee nuujuma noormaala warra uffata kana hojjetanidha. Lafarratti waan irratti miicuu dhabne lafarratti miicira. Har'a garuu waaqayyo alfaatu waan barbaadees haa ta'u gaheera jechuun bakka barbaade gahee jechuun nan danda'a. Kan kaanis odoo hin gahe sanuma wanti garaagarummaa jiru garuu jiraachuudha wanti guddaa ittiin gahuudha. Abdii murinaadha. Abdii muruun hin barbaachisu. Kaayyoo qabaannanii guyyaa gahuu qabdu hin geecha garuu ammasitti si rakkisuu danda'a waan jedhudha. Lammata immoo uummanni warroonni baay'een dhugaa dubbachuuf akkuma nama kabaju namoonni baay'een na kabaja. Waaqayyoon kabaja isaanii haa kennu. Baay'een uummata kana hojii koos haa ta'u karaa aartiis haa ta'u gara uffata kanaas haa ta'u namoonni baay'een si jajjabeessinaa dhufnee hojjetannaa waan akkasii goona naan jedha namoota baay'eetu jira. Warroonni illee karaa keessatti TikTok kanarra illee maaluu nu hojjettaa waan akkasiiti maal jedhan baay'eetu jira. Egaa isaan illee galatoomaan jedhanii hundumaanuu galanni keessanii dachaa yaa ta'uuti fayyaanaa ta'aadha. Yoo rakkattan immoo iyyuu waan jiru ijoollee aartiis haa ta'u wal bira dhaabannaa waan humna kiyyaa bira nan dhaabadhaa soosarallee ta'uu hin danda'a. Amma humna malee waan dhagaa baachuu hin dandeechu waan ta'eef amma humna birallee dhaabachuu hin danda'a. Kanaaf homaa rakkoon qabu koottadha. Koottaa nu daawwadhaadha. Humna keessaniin isin keessummeessan. Ati soo gaa'ela qabaachuu baate gaafa sargii keetti koottu. Tayyaadha. Ittayyaadha jechuun akkanatti immoo asitti. Inni uffata naa bitatteetti yaatiin qabu karra qabaatan. Lakki. Maacha akka wal godhu goona malee akka wal madaalu goona. Yookaan immoo akkanumatti asitti si'aame tanaan rakkadheeraa. Niitii fuudhufanii maaloo yaan jedhaa uummata duratti waadaa si galchisiisa waan ta'u etta. Ayyee sanaan nu haa ga'u inni guddaani. Hundi keessanuu eebbasii. Boggaallanis baay'ee naa galatoomii hundi keessanuu miidiyaa kunillee baay'ee haa galatoomu dhugaa dubbachuuf namoota ijoollee lafaa dhufan kana gara fuula fuulduraatti akka jabaatan illee haamileellee akka ta'u wanni guddaan haamileedha. Yoo haamilee qabaate namni kan waan godhuu qabu sanillee oduma dhukkubsatu oduma dadhabu oduu dheebotu bira ga'uun qaba jedhee yoo haamilee qabaate kan bira ga'uu qabu haamileetti godhuu dhaf kaayyoeffattanii karoorfattanii kaatanii akkasittiin ana faanallee uummata birallee ijoollee aartistoota lafaa dhufan kana faanallee taatanii akka isaan fuulduratti ba'an gochuu keessanii fi baay'ee galatoomadha fayyaa ta'aadha nu jiraadhaadha waan humna keenya waan dandeenyuun simbira dhaabannaa simbira jirra. Sillaalu nuyyuu sin gargaarudha. Nu jiraadha fayyaa nu ta'a nu galatoomadha. Rabboo koo jabaadhu ogummaa gaariirra jirta ogummaa baay'ee jaalatamudha. Aadaa irratti hojjechaa jirta weelluun keetillee baay'ee babbareeda jabaadhuun siin jedha. Har'a kanumaan xumuruuf deemna garuu salaalee dhuftee osoo hin geerrarin naan jechaa jira kaameraamaaniin keenya. Salaalee kaatee as dhuftee osoo hin geerrarin oo deemte taajjabbiidha waan jedhu fakkaata kaameraamaaniin keenya. Akkam goon? Irraa jennu ba? Irraa jennu anillee sin laala malee akkamitti akka jedha kennaan qabu haa. Alatti bali gula malatti bali gula ni da bali jararanga gadelu bu marara gota duga marara gadelu bu marara gota duga marara dubbi gara go kesa takami nangerara sila gara na yada kami tanada sila gara na yada mo mitanadanga farado goladane tababau dadamne redulom dedane mogole nugaladde redulom dedane mogole nugaladde durbalom dedane tababau dadamne godane gumbingune darbana ma eganne Kotane gumbingune darbana ma eganne jireenya maali qabna komo go imbanne tanallee dadhabna yawa gayo malata o mal gone nunata dergalalanne denye
bakka yaanne lengeenye Yergara lanneenye bakka yaanne lengeenye gadeen utukuunimne kanamma keenya ngeenye gadeen tukaarraandeenye kanamma keenya ngeenye deemanii tabbisaa nama qaba Ya deemanii tabbisaa nama qaba dubbii garaa koo keessa akkamiin dubbifama sooressa booga dhuguu natu bishaan dhugaare. Dhaqu. Sittaa tolu dhugaare. Garuu bishaanichi uumama waan ta'eef waan nan isuma. Aannan duraa isuma. Isaan illee bishaanuma Sirbada janeeti kaayoon duraa illee qabada janeen naa of galchuun. Of kolee weelluun anuma hundaati jechuun abbichi maqaatti fudhateera. Kan jaalatu immoo yoo irraa sirbe hin jalaan gurguratiin malee waan isa kabajjiibse mite. Baay'ee bareeda egaa baga dhuftee waan kana hunda irraa haasofnee muuxannoo gaariillee nuuf dabarsitee hojiis immoo gaariitti jirtaa cimii itti fufisiin jenna nullee gaarra sagantaa bareedaa kana akka hojjennuuf kinoo anas atis bareeddee kaameraamaaniin keenyallee osoo nafin kaameraamaaniin keenya daawwattoonni ilaalaan jiranii Boggaala Habtaamullee akkasitti bareedee kinoo nuufullee dhaabbataa jira. Boggaala Habtaamuu haasaa keenya irratti sagantaa keenya kan hojjetan hunduma isaayyuu nu faana ta'ee hanga har'aatti kan sirriitti tattaafachaa jiruu fi kan hojiiwwan argitan kana hunduma kan hojjetaa jirudha. Kaameraanis editaris wantoota kanaan booda hafanis kan xumuru isa ta'a galatoomi jennaani. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya weellisaa Rabbiraa wajjin taasisaa turre isuma daawwattan kana fakkaataa qophii keenyatti akka itti gammaddan akka irraa bashannantan abdii guddaan qaba. Yeroo biraa immoo keessummaa biraatiin biriij artiin keessummaa hin dhabu warra artiitti bobba'an artistoota keenya lafaa boos gameeyyis finnee kan isin biraan geenyu ta'a. Har'aaf kanumaan xumurraa galatoomaa Rabbiraa. Thank you so much. Thank you.